baadiyyaa jiraatu bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeenyatti akka argatuuf mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjetaa jira. Kanaanis akka naannoo Oromiyaatti piroojektonni bishaan dhugaatii qulqulluu baajata mootummaan ramade birrii biiliyoona 7 waliin qooda fudhattoota garaagaraa hirmaachisuun bakkeewwan garaagaraatti hojjetamaa jira. Piroojektota hojiin isaanii harkifate xumuruun hawaasaaf tajaajila akka kennaniifis xiyyeeffannoon kennamee hojjetamaa jira. Piroojektota hojiin isaanii harkifachuun hawaasa kumachiisaa ture keessaa tokko immoo godina Arsii Lixaatti kan hojjetamu piroojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu Heeban Neegellee Arsii Siraarooti. Yeroo ammaa piroojeektiin kun saffisaan xumuramuun hawaasaaf tajaajila akka kennuuf hojii xiyyeeffannoon hojjetamaa jiruun jiraattonni aanaa Shaallaa, Siraaroo fi Wandoo tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu argachuu eegalaniiru. Kanaanis jiraattota aanaa Shaallaa ganda Fandee Ejersaafis rakkoon bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeenyatti dhabuun isaan mudataa ture furameeraaf. Bishaan karaa dheeraa deemaa soqotaa waraabbataa turre amma immoo asii argannee waraabbataa jirra. Rakkoon kanaan dura ture abaabayyoota keenyarra ture achirraa haga akaakayyoota keenyaa rakkomaan dhufnee haga abboota keenyarraa nutti illee darbee rakkoon deettuun teenna diida shambultee haati ulfaa diida deettee bishaan osoon argatin shambulanii rakkataa asii kaanee kun abburee deemnee haga horarraa hora bishaan hora Shaallaarra fayyadamaa turree bishaan naannaa waan hin jirreef rakkoon sun amma alhamdulillah rabbii keenya galanni haa ga'u har'a kunoo mana keenya keessaan bishaan nuu ba'ee gammachuu baay'eetti nu dhagama. Maaliif jennaan waan hin yaadatamnetti argame waan ta'eef waan hin yaadamnetti argame mana dhugaarraa alhamdulillah rabbii keenya galanni haa ga'u mootummaa dargii irraa jalqabee bishaan may'anii baasiin dhimma namarraa bayaa haga mallas illee akkasuma har'a kunoo mootummaa kanarratti warra bishaan argatee dhunnu taanee warra bishaan mana isaa keessa bahee mana isaa keessa bishaan argamee har'a inuma nurra darbee amma kunoo dhooyaa bishaan nurra darbee jigaa deemaara lafarra waan arga bishaan asiin baadhiisi bishaan hin argamaa namni jedheen jiru. Jiraattonni kunneen kanaan dura bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeenyatti dhabuun rakkoo hawaasummaa fi dinagdeef saaxilamaa turan. Karaa dheeraa deemaa bishaan kan soqachaa turre. Amma immoo agas argannee maatii keenya keessa kaanee asitti yookiin maatii keenya taraa nu eegee nu ammoo yoo ga'ellee rakkoo mana keessaa illee furree garagaluu dandeenya. Ani jaarkaan shanii kudhanii haala qabu waraabbadha. Rakkoolee harkifannaa piroojeektii bishaan dhugaatii qulqulluu Heeban Neegellee Arsii Siraaroo ajjeef wantoota sababa ta'an furuuf hojii mootummaan xiyyeeffannoo kennee hojjeteen danqaawwan turan hiikuun piroojeektiin umurii waggoota 15 lakkoofsise xumuruuf saffisaan hojjetamaa jira. Piroojeektiin keenya kan jalqabe bara 2001 already amma waggoota 15 lakkoofsisee jira. Piroojeektiin keenya piroojeektii bu'aa bayii hedduu keessa turedha. Rakkoon piroojeektii keenya inni guddaan rakkoo jalqaba rakkoo soorsii ture. Maddi piroojeektii kanaa jalqaba akka yaadamee diizaayinii ta'etti aanaa Heeban Arsii keessatti kan argamu Odaa Burquu Ispiriingii kan jedhamudha. Sababa koominiitiidhaa fi bishaan achii sana fuudhanii asiin gahuu waan hin dandeenyeef gufuu piroojeektii guddaa kan ture rakkoo soorsiiti. Piroojeektiin kun kan eegale bara 2001 akka lakkoofsa keenyaatti Oktoobar 21 kan mallattaa'e. Yeroo sanirraa eegaleetti piroojeektiin kun hojiirra jira. Soorsiin isaa ganda Heeban amma aanaa danda'eeti aanaa Arsii dura Arsii Nageellee ture amma Heeban jedhama. Aanaa san keessa soorsiin ture. Soorsii san istiraakcharoonni riizarveeroonni haga kuusaa 10 kan ijaarameen booda uummanni naannoo sanii bishaan saniin barbaadna jedheetu soorsii san dhoggee hojii hojjetame kana ammoo furmaata itti barbaadee waajjirri bishaanii Oromiyaa kuusaa jechuun soorsii biraa barbaadee soorsii aanaa Wandoo keessatti argame soorsii sadiin boolla gadi fagoo sadiin hojii galamee laayiniin illee laayinii duratti hojjetame wajjin konneektii ta'eeti boolla sadiin dhiibamee amma yeroo ammaa bishaan aanaa Wandoo keessatti boonoo shanii kennaa jira. Aanaa Shaallaa keessatti gara boonoo 8ti. Aanaa Siraaroo keessatti boonoo 7 kennaara jechuudha. Gara ammoo paarshaalii aanaa namni nu kennaaru aanaa Wandoo, aanaa Shaallaa fi aanaa Siraarooti. Aanaan ammoo istiraakcharoonni kanaan duratti aanaa Arsii Nageellee Shaashamannee illee cinaa tokko ijaarame sun ammoo ganaa soorsii naannoo Arsii Nageelleetti boolli gadi fagoo gara 7 qotameeti.
gara aanaa Arsii Nagelleetii fi aanaa Shaallaa Parshaalii gara tokkotti konneektii ta'eet inni ganaa booda tajaajila kennaa jechuudha. Maddi jalqaba piroojeektiin kun ittiin karoorfamee qoratamaa ture burqaa guddaa appistiriimii Arsii Nagellee irraa kan ka'urra ture. Isarratti dhaabatameetiin hojiiwwan hojjetamuu qabu hundi isaanii istiraakcharoonni garaagaraa hojiin ujummoo diriirsuu dabalateeti wanti raawwatamuu qabu hojjetamuu qabu baay'een erga hojjetamee xumurameen booda madda kana gaafa divilooppii godhuuf deemamuun dhoggame jechuudha. Maal irraa kan ka'e uummanni jallisii fayyadama naannoo sanitti carraa biraa hin qabnu bishaan kun ammoo nu biraa ka'eetiin aanaa Shaallaa fi Siraaroo deemuu qabu jennoo jedhu qabatanii isarraa ka'e marii garaagaraa erga geggeeffameen booda ammoo uummanni sunis carraa biraa hin qabu waan ta'eef uummanni sunis akka fayyadamu silaa dursaa bishaan dhugaatiidhaaf carraan kennamuu qaba. Haa ta'u malee ammoo uummata kana dararreeti uummata saniif ammoo fala kennuun xiqqoo dhiibbaan garaagaraa akka hin jiraanne jennoo jedhurraa itti yaadameeti soorsiin bishaanii gara boollaatti jijjiirame jechuudha. Bishaan giraawundii wotaritti jijjiirame barkum 2013 boolli 3 asitti qotameeti yeroo ammaa kana kan amma tajaajila isaan sadiin keessaa boolli 2 amma tan tajaajila kenneeti. Tajaajila kennurraa ka'eetiin ammoo aanaalee lamaan dakatti jiru yoo xiqqaate gandoota 21 fi kan bishaan yeroo ammaa kana kennuu dandeenye boolla 2 as soorsiin as bakka Wondoo jedhamu kanarra jechuudha. Aanaa Wondoo keessaa kan bahu tajaajila kan ittiin kennaa jirru haala kanaan. Piroojeektichi yoo xumuramu aanaalee garaagaraa keessatti tajaajila kenna. Hanga ammaattis namoonni 200 ol aanaalee 3 keessatti bishaan dhugaatii qulqulluu argataniiru. Istiraakchariin kun yoo dhumate aanaa 5 eeban isa yoo dabalate aanaa 6 kana keessatti gara uummata gimaash miliyoona olii jechuu tajaajiluu danda'u jechuudha. Guutummaan piroojeektii kana aanaalee akka amma irra jiruun piroofaayiliinsa aanaalee 6 tajaajila kennuudha. Aanaa eeban Arsii Nagallee, aanaa Shaashamannee, aanaa Siraaroo, aanaa Shaallaa fi aanaa Wondoo dabalatee naannoo soorsii wajjin aanaalee 7 jechuudha. Amma garuu paarshalii walakkaan piroojeektii kana kan sararri siisteemii Arsiin Wondoo irraa dhufu aanaa Wondoo, Arsii aanaa Wondoo, aanaa Siraaroo fi aanaa Shaallaa tajaajila kennaa jechuudha. Amma yoonaatti akka sarara kuusaa gandoota riizarvaayirii asitti mul'atu kanarraa kan bahu liitiri per sekendii 95dha kan asitti galu. Kun gandoota aanaa Siraaroo fi aanaa Shaallaa gandoota 23 obaasa. Maddi jalqabaa boolli tokkoffaa jennu liitiri per sekendiidhaan 32 kenna. Lammaffaan ammoo 46 liitiri per sekendii kenna. Boolli sadaffaan ammoo liitiri per sekendii 56 kenna jechuudha. Walumaa galatti amma piroojeektii kana wal qabatee amma daka ga'u bishaaniin barbaadama kan jedhamee jalqabattiin tilmaamamee hojjetamaa ture. Dizaayin kan ittiin ta'e jechuudha. Liitiri per sekendii 120 ture. Yeroo ammaa kana garuu kan ittiin kennaa jiru liitiri per sekendii 128 jechuudha. Gahaadha jechuudha haala amma jiruun. Kunillee gahaa ta'eetiin deemaan daka jiru san guutuutti illee satisfaayi gochuu baatu isa cinatti ammoo boollonni 4 Nageellee irratti Arsiidha nuuf kan kennamee jira jechuudha. Nageellee Arsii Nageellee irratti qotiinsi boolla 4 nuuf kennamee jira. Isa keessaa tokko milkaa'ee xumurreeti. Boollonni lamaan ammoo yeroo ammaa kana sochii garaagaraa keessa kan jiran jira jechuudha. Isaan buluus danda'anii bara kana maaliifi dhiyeessiiwwan garaagaraas waan hanqatuu fi fadhina garaagaraatiin isaan harkaa buluu danda'an jennee yaadna. Sababa isaan qotamanii xumuramanii sarara sanitti injekti gochuu hin dandeenye piroojeektii kana ammoo harkaa fuudhiinsa naannooma kanaan jechuudha. Warra soorsii boolla sadii kanarratti fayyadamneeti uummata yoo xiqqaate 71,000 ol ta'uuf tajaajila ni kenna. Tajaajila san kennuudhaaf ammoo hojii waggaa guutuu bishaan dhiibaa turree jirra. Amma deemnee harkifannaan dhiyeessii garaagaraa kan dura turellee hiikkate xiyyeeffannaa addaatti kennuudhaan keessattuu Koorporeeshinii Ijaarsa Oromiyaa dhiyeessii biyya keessatti hin argamne bifa sense of urgencyidhaan yeroo ammaa kana dhiyeessuurraa ka'e ammoo bishaan gandoota 21 aanaalee aanaa Wondoo, aanaa Shaallaa, aanaa Siraaroo gandoota 21 kana keessatti aanaalee 3 gandoota 21 keessatti tajaajila guutuu kennuudhaaf halkanii guyyaa fiigaa jirra jechuudha. Boonoo 20 irratti bishaan tajaajila kennuuf eegallee jirra jechuudha. As Wondoon bakka soorsii kanatti boonoo 5 irratti aanaa Siraaroo irratti boonoo 7 guutumaan guututti fankishinaal goonee jirra. Aanaa Shaallaa keessatti ammoo boonoo 10 guututti fankishinaal gochuu kan dandeenyu 8 guutumatti fankishinaal goonee lamaan ammoo guyyoota 2-3 hafan kana keessatti erga tajaajila kenneen booda gaafii wal harkaa fuudhinsa cinaa yookaan paarshaal haand oovarii saniif qophiitti kan jiru. Bara kana keessa godina Arsii Lixaa keessatti piroojeektota sadarkaa naannootti hojjetaman piroojeektii 3 qabna. Piroojeektii Arsii Nagallee Siraaroo jedhamee beekamu ruutii 2 kan qabu. Ruutiin tokkoffaan aanaa Nageellee Arsii irraa ka'uudhaan
aanaa Shaashamannee keessa qaxxaamuree aanaa Shaallaa keessa qaxxaamuree dhumasaa aanaa Siraaroo godhatu. Ruutii lammaffaan aanaa Wandoo irraa ka'ee Shaashamannee keessa qaxxaamuree innis Shaallaa keessa qaxxaamuree dhumasaa Siraaroo kan godhatudha. Ruutonni kun lamaan aanaa Shaashamannee keessatti bakka Burra jedhamutti wal quunnamuudhaan bakka sanatti walitti dabalamanii kuusaa magaalaa Ajjii jirutti galu. Magaalaa Ajjii irratti kan jiru kallattumaan deemee baadiyaa Siraaroo aanaa Siraaroo obaasaa, dabalataan baadiyaa aanaa Shaallaa illee isumatu obaasaa. Akkaataa kanaatiin ruutiin kun lamaan achitti walitti galu. Ruutii kana lamaan keessaati ammaa fi ruutiin bara kana keessa fiizibil ta'ee bishaan isaa uummata bira akka ga'u ta'e ruutii Wandoo irraa ka'u kana aanaa Wandoo keessaa kan ka'udha. Weelfiildiin aanaa Wandoo keessaa piroojeektii Siraaroo kanaaf qabnu sadiidha. Sadan sana keessaati gara dischargii liitir per sekendii 110 kan fudhannee deemaa jirru. Isaan kanatu bara kana keessatti ruutii isa kana kan fiizibil ta'u. Ruutiin aanaa Nagallee Arsii irraa ka'u inni ammaaf boollasaa qonneetoo ganaa konneekti goona. Inni kana booda kan fiizibil ta'u ta'a jechuudha. Inni immoo karaa isaatiin aanaa Nagallee Arsii obaasaa, aanaa Shaashamannee obaasaa dhaqee ruutii isa ammaa kanatti aanaa Shaashamannee ganda Burraa jedhutti itti dabalameetu gama yeroo magaalaa Ajjii ga'u dischargii guddiseetu gara sana deemaa gara Siraaroo fi gara baadiyaa Shaallaa isuma kanaaf humna godhee deema jechuudha. Jiraattonni aanaa Siraaroo kanaan dur bishaan barbaachaaf aanaalee ollaatti daandii fagoo deemuun himalaa turanis piroojeektii hojjetamaa jiruun bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeenyatti argataa jiru. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa amma kaniin argamu godina Arsii Lixaa aanaa Siraaroo ganda Dhokkee Siifoo jedhamutti. Hawaasni naannoo kanaa bishaan dhugaatii qulqulluu argachuuf waggoota dheeraaf rakkoo keessa akka turanii odeeffadheetan jira. Armaan dura kunoo asii baanee fagoo deemaa kunoo kattaa jedhamu deemaa isa dhiibnee malkaa jedhamu bisaan lafarra deemu looniin halkaniin deemaa soqataa baanee amma ammoo waan karra nuu fuudhee alhamdulillah jenne. Armaan dura asii deemneeti warroonni harree qabuu fi humna qabu gadi limaatii abburee jaganaa alaabaa jedhan deemaa bulaatii karaa bulaa waraabbataa harree takkaan galataa turre. Yeroo harree takka san soqata baane alaabaa keessa deemnee finni keenya miidhamee deettuun teenya miidhamtee deennee ji'a tokkotti yoo ulfallee taane ulfaan deemnee beelaa qorraan saaxilamnee bishaan saniin galanna. Wagguu bishaan saniin galannu bishaan san dhaba irraan kan ka'e maatiin mana beelaa fi xuriin saaxilama. Amma ammoo balbala kana nu bayeeti yeroo birdiiniif aduun nurraatti bayetti waraabbannee mana galfannee finna kennaa laaqana godhannee dhiqannee miicannee ittiin bareennee gammannee jirraa jiru. Abbootii keenyarraa jalqabee rakkoo bishaanii kanaa fi bishaan karaa dheeraa deemaa turan. Yoo dheeraa san deemuu dhaqqabuu dhaban nama fixeensaa waccuu irraa harkisee isa cuunfee kunoo abbootiin keenya kunoo gugurdaan kunni dhugaa ture asiin dura. Eeganullee dhaqqabnee malkaa asii gadi laga jedhamu gaara san jalatti ganama azaana yoo baane saatii 7 seennee galgala deebinee saatii 12 fi galla karaa kana xaarree. Kanaan dura malkaa dhunna. Finna lafa gannee dhalattuu lafa gannee malkaa boora dhunna. Amma alhamdulillah urga mootummaan nu shuume gandarra dhugaarra fooyyeffata qabna. Qara halkan baana finna lafa gannee yookaan nan laphee baannee dhanna. Jaarkeenota baannee haga malkaa dhiibne boombaani katta nu baanaan kattaa haga dhuguu dhiibne alhamdulillah amma asii fooyyeffannee dhugaa jirra. Bishaan booratu jira asii gadi bishaan boora jedhamee bishaan booraa waamamna nu jiroomnummaan kenna. Bishaan kun ka idimee nama kennaatiif nullee idimee dhidhisaa tureeti bishaan san karaa deemuu irra rakkatuu irra. Maatiin keenya xiqqoo si fooyyee qabaa ka baratullee qulqullinaan barataara miicatee nafa ofii dhiqatee barataara
sababiin qulqullinni kun argameef sababii rabbii gadi sababii bisaan kanaati. Ijaarsi pirojektichaas dhibbeentaa 96 olirra akka ga'edha. Ragaan korporeeshinii ijaarsaa Oromiyaa irraa arganne akka agarsiisutti. Pirojektiin tokko turtii waggaatti hawaasa tajaajiluu qabu akka tajaajiluuf bu'uurri qulqullina hojii pirojektichaati. Qulqullina hojii pirojektii bishaanii Negellee Arsii Siraaroo Ajjeef xiyyeeffannoon kennamuudha. Ogeeyyii dhimmichi ilaallaturraa kan odeeffanne. Pirojektoonni bulan yeroo baay'ee gaaffiiwwan baay'ee waan kaasaniif iddoowwan gaaffii kaasuu danda'an maddarraa kaasee hanga uummata bira ga'utti kana gaafa jennu sararoonni dhimmiisa garaagaraa qabaachuun hin malu. Isaan kun akkaataa kamiin maquu akka qaban tajaajilli bishaanii illee waan kana hubateetoo jala seenee akka hordofuun booduu isaanumatu bulchaa waan ta'eef biiroon addumaanii jalqabumarratti otoo ofitti fuudhiin jala seenanii otoo biiroo harka jiru otoo kontiraaktaraa harka jiru akka hordofan gochuudhaan isaan kun amma haala kana hubataniitoo bishaan uummata bira yoggaa ga'u immoo borullee walitti fufiinsaan tajaajila akka kennaniif akkaataa kanaan qindoomina addaatiin uummata bira akka ga'u ta'etu jira amma jechuudha. Pirojektiin keenya amma sadarkaa ammarra jirrutti qulqullina pirojektiin keenya Arsii sararra amma tajaajila kennaa jiru kun tajaajila qulqullina olaanaa qabudha jenneetti akkaataa argineettis riizarvaayiriin keenya linkeejiin qabu sararri keenya illee seefiidha amma yoonaatti bishaan illee kwaalitiin isaa olaanaadha. Sodaa qulqullinaa tokko iyyuu hin qabu jechuudha. Sararra amma yoonaatti tajaajila kennaa jirru jechuudha. Akka godina Arsii lixaatti pirojektoota buleeyyii 3 keessaa 2 bara kan hojiin isaanii xumurameera. Hirmaannaa hawaasaa dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa fi baajata mootummaa birrii miiliyoona 100 oliin pirojektoonni sadarkaa adda addaatti hawaasaaf tajaajila kennanis hojjetamaa jiru. Waliigala pirojektii akka godinaatitti qabanne keessa gara pirojektii 284 xumuruu danda'amee jira jechuudha. Pirojektii hirmaannaa hawaasaa bajata aanaatiin pirojektii sagantaa waan waash pirojektoota sagantaa gurguddaa magaalaa Diddiqqaadhaa fi baaskeet fandiitiin nu bira qabame keessa pirojektii gara 284 xumuramee jira jechuudha. Kanaaf pirojektiin kunniin hojjannu miliyoona 116 baasiin irratti godhamee jira jechuudha. Gara mootummaadhaan gara dhaabbilee garaagaraatiin baasiin akkana irratti baafamee jira. Akka naannoo Oromiyaatti bara kana pirojektoonni 8,000 ol hirmaannaa hawaasaa baajata mootummaa ramadee fi dhaabbilee miti mootummaa garaagaraa hirmaachisuun hojjetamaa jira. Kanaanis baadiyyaa fi magaalaatti sadarkaa adda addaatti hawaasni bal'aan tajaajila bishaan dhugaatii qulqulluu dhiyeenyatti ni argata. Ragaan biiroo bishaanii fi enerjii Oromiyaa irraa arganne akka agarsiisutti. Biliyoona 7.6 oliin pirojektoota garaagaraa gara 8,000 olii hojjechuudhaaf karoorfameeti ture. Pirojektoota bajata kaapitaalaa sagantaalee adda addaa NGO hirmaannaa hawaasaatiin pirojektoota 8,000 ol hojjechuudhaaf karoorfame. Hanga ammaatti pirojektoota 7,900 ol xumurreeti jirra jechuudha. Bara kana hojiilee babal'aatu hojjetamaadhaa ture. Isaanis hawaasa baay'ee biraan bishaan gahuudhaaf yaaliin taasifamaa ture. Yaaliin sunis akkuma asittis argaadhaa jirtan akkuma laallaadhaa turre kana milkaa'aati jira jechuudha. Keessattuu pirojektoota waggoottan dheeraa rakkoo bulchiinsa gaarii yeroo dheertuudhaa turte xumursiisuudhaaf hojiilee bal'aatu hojjetamaa ture. Haaluma saniinis xumuramanii tajaajila hawaasaatiif kan oolfamaa jiranii fi kana dura oolchinelleen kan jiran ta'uu isaati jechuudha. Akka waliigalatti pirojektoota 8,000 ol karoorfannee kanaan uummata miliyoona 2 fi 500,000 ol ta'u bishaan obaasuudhaaf karoorfannee hanga ammaatti pirojektoota gara 7,900 xumuruudhaan uummata miliyoona 1 fi 200,000 ol bishaan obaasuun danda'amee jira. Ammallee pirojektoota amma irratti ilaalaadhaa jiru kana hojjetamaadhaa jiru kana even godinuma kana keessatti qofa kan hojjetamaa jiru pirojektoota gurguddaa 3tu jira. 3 kana keessa 2 kun gaafa xumurame pirojektoota komii hawaasaa yeroo dheertuu deebisu uummata gara 900,000 ol kan bishaan obaasuu danda'u waan ta'eef qulqullinni hojiitis irratti xiyyeeffatameeti hojjetamaa jira. Iddoolee adda addaatti illee sakatta'insa adda addaa ogeessi gadi bu'ee saayitii irratti galuudhaan
qindoomina olaanaadhaan qulqullina barbaachisaniin hojii xumurree tajaajila hawaasaatiif oolchuuf hojii baay'een hojjetamaati jira jechuudha.